بسم الله الرحمن الرحيم درا بشان كان ربي وان أجايبا نؤومه وأنزلنا ما أن طهورا جئه بشان قرته هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره بشان وفي فسق الكلي كان مسك الكلي سيجورا بشان كان ربي قرته نعمة نرت لك وتججو وانا كان سنؤوم نجده وقونو تيمتو أنا نتيجة بيك هذا أججو إسات بشان أكان قرته كان نيقودا تأورا namni bishaan kana namaaf laate yookaan bishaan kanaan nama dirmate darajaa guddaa qaba namni tokko intalli takka banii Israa'eel ka turte jechuudha gumna dalagaadhaa turte zinaa dalagaadhaa turte intalli takka dura bishaan kana rabbii waan ajaa'ibaan uume wanzalnaa waan ta'uudha duuba bishaan kun waan ajaa'ibaa ta'uu isaa yaachisaa ta'uu isaa intalli takka gumna dalaydee gumna isiin dalayde kanarratti sababa gartee bishaan saree obaasteef jecha rabbiin isii araarame jechuudha kophee isii baafatteet saree bishaan dheebotee akka malee gubatee eela afaan naanna'u eela yookaan bi'irii irra naanna'u garteeti kophee ufii baafattee intalli zaaniyaadha gumna dalaydii zinaa dalaydii gumna dalaydii intalli duuba isii gartee zaaniyaa gumna dalayduu ta'u waliin saree kana bishaan obaastee sababa saniif rabbi subhaanahu wa ta'aalaa faghafara lahaa isiidhaaf araarame kuni guddina bishaanii faayidaa inni ilma namaa biratti qabu kabeeladaa biratti qabu barbaachisa inni qabu namni gartee isa kanaan namaa dirmate sadarkaa inni qabu araarama inni qabu waan inni waan jabaa ta'e jiruuf jecha jechuudha akkasuma guyyaa qiyaamaadhaa rabbiin ni'imaa namarratti himataa bishaan qabbanaawaa isin obaafni namaan jedha ilma namaa ka dheebotee macureen isa gubatte kana bishaan qabbanaawaa kana gartee isa obaasuu rabbiin ni'imaa godhe irratti himata jechuudha bishaan isa bu'aa akkanaa qabu jenna rabbiillee waa'ee bishaanii kana keessatti nutti dhaaddatee waan nun jedhu sayoo bishaan keeysan kun dachii jala gadi dabre bishaan amma yaa'u kun faman ya'atiikum bimaa'in ma'iin nun jedhe mee bishaan dachirra yaa'u kana eenyuma isinii fiduu danda'a jedhe eeysumaa argachuu dandeessan jedhe yoo akka samii bu'e lafa jala dabre kayoo osoo qotanillee dhagartee lafa jala arguu hin dandeenye achumaan kute jechuudha bishaan kun bishaan sadarka qabaata ni'imaa guddaa ta'uu isaatiif jecha rabbiinsi waan isaa kana nu dubbatee yoo innummaan asirraa gartee kute eenyumaa isinii fida jee bara eenyu bishaan yaa'u isinii fida jee bishaan duuba darajaa hedduudha qaba jechuudha bu'aa hedduu qaba akkasuma dhiyyana banii aadamis rabbiin achi keessa kaa'e jechuudha bishaan baharaa kana keessa wata'kuluuna laxman xariyyan watastakhrijuuna minhu xilyatan talbasuunaha akkana jee foon haaree ajaa'iba achi keessa baafatan jee bishaan kana keessa rabbii rizqii ajaa'ibaa nuu kaa'e jechuu qurxummii meeqaatama achi keessaa bifa adda addaatiin wanni nyaatamtu gosa adda addaatiin achi keessa jirti jechuudha akkasuma faaya adda addaa kaafuuraa waan babbareedu waa meeqa rabbiin achi keessa kaa'e bishaan kun ni'imaa nuti lakkoofnee fixuu hin dandeenye jechuudha akkuma isin beeytan kaharabaa ifaa jedhamu kana bishaan kanarraa gartee addunyaan gartee gadi dhiiste jechuudha duuba faayidaan isaa waan lakkaa'amee dhumti jechuudha kanaaf bishaan akkanaa kana dura wanni nu barbaachisu ashukru lillaahi azza wa jalla rabbii kana galatoomfatu jechuudha ummata sahaabaa gaafa isaan lola keessa jiran rabbii waan jedheen gartee isaanii cinqiin lolaa harkaa isaan qabdu jechuudha bishaan isin irratti buufnee liyuxahhirakum jedheen akka isin xaharsuuf jeen duuba naam ziqii qalbiidha akka isaanii ta'uuf jechuudha duuba bishaan kun ni'maan isaa waan lakkaa'anii dhumuu miti dura rabbi keenya galatoomfannaa akka rabbiin bishaan kana gartee akka nu jalaa hin dhabamsiifne waan rabbii guddaa irratti galatoomfatan rabbiin nama jalaa gartee hin dhabamsiisu namaaf dabala
بقوم يا ربي كين بشان كان المكنته الحمد لله جنة دوبا بشان كوني في فيس طهارة نما اللين طهارسا الماء لا ينجسه شيء جنبي كين عليه الصلاة والسلام بشان كان ونمان إسناجسه هنجروج وانجر أنا الهمائين حديث توكو جرا يروفولين إسا جرجيرامي بفتي إسا جرجيرامي akkasuma gartee dhandhammiin isaa jirjiirame ka jedhu sanadni isaa daciifatu qaba ulumaa'iin ma'anaa hadiisa kanaati irratti walii galan bishaan tokko yoo bifti isaa jirjiirame yoo fooleen isaa jirjiirame yoo arrabaan tuqanis yoo jirjiirame bishaanummarraa bahe jedhama sun bishaanii miti waan biraati jedhama fakkeenyaaf biyya takka sagaraan dhootee gartee lafarraa dhootee dhangalaatee yaati jechuu yoo zaahira achi ilaalte bishaan fakkaataa garuu yoo arrabaan tuqxeenii hadhaawaa funyaaniin fuunfattu akka malee nama dhawaa ijaanis gara tokkoon bishaan booraa fakkaatu malee ni beekama yoo keessa gallaalan akka waan hamaa ta'e yaa'u jiru wanni akkasii sun bifaan jirjiiramee dhandhammiin jirjiiramee fooleen jirjiiramee bishaanummarraa bahe jedhama sun bishaan hin je'amu yoo haala akkasitti waa sadeen kanaan jirjiirame malee bishaan xahaaraa akkasuma bishaan gartee gaawwaa lama yeroo gahe jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaanii lama jechuudha gaawwaa lama gurguddaa kana gartee gaanii lama yoo gahe najisni isa keeysa bu'u isan najisuu je homaa isan godhu jechuudha kanaafuu gartee bishaan laga yaa'u kana amma kan itti fincaanu jira jala kanaan ammoo ni waraabbatan gubbaan itti fincaanan itti udaanan waan ajaa keessa daddarban ammoo gama gadiitiin ummanni numa dhuga ittuma dhiqatanis silaa gartee shari'aan akkatti nuuf laaffisuu baatte bishaanummaan dhuinuu ni xiqqaata jechuudha ni xiqqaata le'annahu bishaan kun lagarraa dhufa irra guddaa kan namni waan hedduutti dalaga gubbaa kanaan gartee qumaaxaa itti dhiqataa eela adda addaa itti tufanii jalaan ammoo akkasuma dhuganii rabbiin nagallee nama godha waan ajaa'iba hadiisni kun hadiisa oromootii wal fakkaata bishaaniif haati badduun qabduu ka jedhan san bishaaniif haati badduun qabdu osoo asiin harreen itti fincooytu namni itti fincaanu sareen laccalaji gootee afaan isiitiin dhuydu jala saniin ima waraabbatanii dhugan jechuudha waan ajaa'iba bishaan kun waan ajaa'ibaati bishaaniif haati badduun qabdu ka jedhan sun hadiisni illeen akkasuma laa yunajjisu shay'un yoo gaawwaa lama gahe najisni isa keessa bu'u isan dararu jechuudha yoo maal ta'e malee yoo bifa isaa jirjiiree foole isaa jirjiiree shurukaa isaa jirjiire fa'a gaabsan bishaanummarraa bahaa jennatuuf akkaan inshallah akkasumaan mee ustaazii tuufuufaa chumani bishaan saamunaadhaan waliin makameen itti dhugachuun ni ta'a saamunaan bishaan waliin makame na'am bishaan kana wanni xahaaraa yoo itti dabalame wanni najisaa yoo itti dabalame irraa dubbannee jirra yoo isa jirjiiruu danda'e qofa bishaan saniin xahaaratuun hin danda'amu jenna wanni xahaara yoo isa keessa bu'e wanni xahaaraa jechuudha fakkeenyaaf shaayiin xahaaraa yoo bishaan kanatti naqamtee bishaan kana diimessitee garagalchite akkasuma hennaan xahaaraa yoo bishaan kana diimessee garagalche jechuudha aanan xahaaraa yoo bishaan kana addeessee garagalche saamunaan akkasi xahaaraa yoo bishaan kana hoomachessee garagalche jechuudha wanni kun bishaani jedhama maal jedhama bika kanatti bishaanummarraa bahee jira shaayiin itti naqamnaan diimate aanan itti naqamnaanis areeramee jira bishaanummarraa bahee jira xaahiruun gayru muxahir jennaan kun qulqulliidha ammoo xahaara inni ammoo nama hin xahaaru jechuudha nama hin xahaaru wayyaa najisaatiin xaharatuun hin ta'u qaama najisaaween xaharatuun hin ta'u hin xahaaru waan ta'e jiruuf jecha akkanuma zeetaan dhiqate jechuudha zeetni bishaan yaa'u hukumin isaa garuu ammoo hin xahaaru jechuudha hin xahaaru akkasuma yoo gaazaan dhiqatan qaama kana nama hin xahaartu wanni akkanaa kun xahaaraa gartee nama argamsiisuu hin danda'u bishaan qulqulli ta'uu qaba waan bifa isaa hin jirjiirre wanni keessa bu'e yoo jiraates waan bifa isaa hin jirjiirre yoo ta'e qofa ittiin xaharatuun danda'ama jechuudha bifti isaa jirjiiramnaan bishaanummarraa waan biratti jirjiiramee jira. bishaan hantuunni keessa bu'e udduwachuun akkam hantuuta kana nabiin alayhi salaatu wassalaam hantuunni dura mushkilaan isii guddoo bineensarraa bineensa jihaada itti bayaa shari'aan jettirraaji akkuma ilma namaa gartee jihaada itti baanitti jechuudha ilma namaa kanaahu
bineensallee ka jihaada itti baantu jira akka cittu milkii fa'a bineensa faallaa deemtu jira bineensummaan tunuu kaafira jira waan ajaa'iba waan uumaa rabbiin uume kanarraa ka muslima jibbu cittu milkii wanni jedhanii yookaan qarcoota jedhaniin tun nabi ibraahim alayhi salaatu wassalaam gaafa kaafirri ibiddatti isa darbe san wahaabiin kun teroristiin kun haa gubatu jedhanii gaafsan humna ofii laaftuu tanaani ibidda itti afuufaa turte bineensi hundi ka ibraahim ibidda keessa jiraa arge itti dirmateet haga humna ofiitiin afuufa duuba irraa dhaamsuudhaaf irraa dhaamsuu tattaaffii godha jechuudha irraa dhaamsuu tattaaffii godhan haga humna isaatiin isiin ammoo itti qabsiisuuf ibidda kana tattaaffii gooti jedhan duuba bineensarraa warra awliyaa rabbii jibbu jira jechuudha warroota san jihaada itti bayan shari'aan islaama jihaada itti baa jette namni cittu milkii taraa duraa keessatti ajjeese sababa guddaa qaba ka taraa lammeessituu keessatti ajjeese achi xiqqasho gabbu'a sababni isaa ka taraa saddeessituu keessatti ajjeese xiqqoo gabbu'a ka takkittiin ajjeese sababni isaa ol fagaata duubi bineensoti akkanaa jira jechuudha waan ajjeefamuu shari'aan hayyama gootirraa akkasitti akka cittu milkii akka hantuuta culullee harraagessa boddaa kanneen harama keessattis haramaan alattis akka ajjeefaman nabiin keenya dubbate alayhi salaatu wassalaam hantuunni maqaan isaatuuf wayisiqaa jedhan shari'a islaamaa keessatti wayisiqaa nama tokko yeroo inni maasiyaa dalage faasiq jedhaniin isiillee wayisiqaa jedhaniin wayisiqaa ta faasiqummaa gartee qabdu jechuudha maaliif maqaan kun itti ba'e jennaan isituu boolla ofii kanarraa babbayaa oolaa faasiqa jechuun kun isa hedduu isa bayaa ta'e kanaaf waan boollarra taraa hedduu bayaa ooltuuf jecha utaaltee gaddeebiti ol baatee daftee gaddeebiti ol baatee gaddeebiti kanaaf yookaan waan badii heddummaatuuf jecha namni badii heddummaatuuf faasiq jedhama badii heddummaatti waan ta'eef jecha si'ii gartee waccuu kee bareechifatee tokkofatee yookaan haaree bitattee suufa kee ol fannifattee ganama aruuzaan dhaqa jettee osumatti teessu taa'aa kana si quruutti duuba ganama gizeetti laaltu taa'aa kanaan quruuxame suufni kee akka uumataatame amma ittoo dhisiiftee deemtamu ittoo dhisanii deemuun hin taatu kabiraa bitee jechuuf wanni kun waan qaali mashaakila namna ixoonni tanaaf jecha waan akkanaa tana yeroo arge namni islaamaa jihaadatti godhu jechuudha ajjeesuu shari'aan karaa goote fil hilli wal haram biyya keessattis biyya alattis waan ajaa'ibaati duuba hantuutatti waan akkasii qabdi ammallee onnattii tana shayxana ergata waan ajaa'iba shayxanatu ergata ergannoo shayxanaati basaasa dabballee shayxanaati hantuunni akkami dabballee shayxanaati jennaan waan jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa tokko gartee warra madiinaati irratti manni gubate gaafa manni gubate san rasuuli keenya waan jedhe alayhi salaatu wassalaam shayxanattiin gartee ibiddattii tana yeroo raftan dhaamsa ibiddi tun aduwwii teeysanii jedhe ibiddi aduwwiidha dhaamsa jedhe yeroo raftan maaliif jennaan fuwaysiqaan jedhan tuuta tan itti baane تضرم على أهلها النار إبدا كان غرتي فوتيتي ورمنا رتك أبسيبتي قبدي شيطاني أججيتي أجج شيطانات نكتت منا كان قبدي جبري ميلتي فنفتيت مفاجئتو جبري تانا إبدا ربوت إبدا يروبوت بربدان اتركتا يوكا كانك أو اتركتا جبري تانا فوتت آرا منا كيسولتنت warri korriseera fujjiraa gubbaan ibiddi belbele dibiti gaja ganda gubdee jechuun waan salphinaati kanaafuu aduwwii wajji mana galuun hin ta'u tigree fi gartee amaara kaafira faasiqa jechuu akkuma namu gaa kaafira gartee nama isa miidhu qaba namu zaalima isa miidhu hantuuta isa miidhu qaba nama si miidhu wajjin mana hin galin jechuu yeroo malee si ajjeesa akka malee si godha si salphisa wajji biyya keessa illee taa'in jechuu bara ofirraa baasi biyya keessaa si baasa akka manu baasanii namni biyya adda addaa jiru kana garta duba haalli si akkana kanaafuu isii tana yoo waan nyaatan yookaan waan dhugan keessa seentoo waan dhugan waan nyaatan keessa yoo seente yeroo isiin dhadhaa keessa seente waan jedhe rasuul alayhi salaatu wasalaam
فألقوها هنتوتاتي سن دربا أكسما وألقوا ما حولها ومقا إسهد أسانيس دربا جده بكسين كيسة تيسان غرتي هنتوتا كان يروسين أدا كيسة سنتي تيسي هنتوتاس درباني داداس بكسان أكسما قروراني إرا دربان ورسولي دربا جده فين بينو wanni raammoo adda addaa olii gad deemtee gartee waan adda addaa dhal'oolattee waa nyaachuu isiittu mala jarmii isiin qabdu gaa nuti hin beeynu dhukkuba adda addaa jarmii adda addaatiif nama saaxiluutu mala kanaaf bikka isiin ciiftee bikka isiin itti laaqamte san irraa qarooraa darbaa jedhe kanaaf yoo gartee zeeta keessa jalaa seente zeeta kana bikka kana irraa darbaan hin jiru maaliif jennaan jiidha walitti yaa'aadha waa yaa'a tokko waan akkasii akkam godhan gaduma dhangalaasan jechuudha gaduma dhangalaasan akkasuma bishaan qullata lama yookaan gaawwaa lama hin geenne ka gaawwaa lama hin geenne keessas yoo seente jechuudha ofirraa dhangalaasan bishaan san yommuu waan gaawwaa lama gahu keessa seente homaa hin gootu jenna laa yadurruhu ja'a akkuma najisni hin dararre isiinis hin darartu jenna haalli hantuutattiidha akkana fakkaataa jenna inshallah itumaan summee ammas adurreen illee kun naannoftuudha faamilii keetuun jiraatti nama hudduu nama waliin jiraatti adurreenoo bishaan yoo dhugde nama jiraataan yookaan waa'ee naqamee taa'uu qabdu taate bishaan sanii gudwaachuu ta'a. بسم الله الرحمن الرحيم أدريني أراكم قبض إنما هي من الطوافين عليكم جاء إسنرا ورنان نوجه أدرين تون أكا غرتي وجولي حالا نما جالتو فكاتا يرو توكو توكو حاليسي وفي الرأيك إبدو سران ديمتو ميلتنا جالسي مرمتي أسجافمتي أفانمو اللالتي مالي سلا غرا جالسينتي نمرا فوفيتي harmana hoos sifaa jechuu akka waan feetu fakkaatti yeroo namatti maxxantu achi fiitu eegee tanaan nama tuttuutee nama jalatti mammaramte akkana isintu warra isinirra naanna'u kanaafuu waa takka hin qabdu jedha rasuul alayhi salaatu wassalaam gororri isii hin najisu wanni isin dhuydee afaan isiitiin waa takka najisan ta'u jechuudha isii tana min xawwaafin alaykum jedhe garuu sare mu adurreetirra rahmata namaa godha yeroo je'anga hadiisa oromootitti adurreerra sareeturra rahmata namaa godha je'ani maaliif jennaani adurreentu yoo namni du'e abbicha du'e san cifamaan itti seenti jaan duuba ija keessaa baafatteetti suutummaan bira ciiftee quruuxu eegalti jaan akka waan gartee isin tuura magaalaa fakkaatee jechuudha anama xixiqqoo sossobuu gartee shashawwaduu kana maa'ennaan gizee namni jiru nama mammaramte gizee namni lafa dhawe ammoo dhukkee namarraa gaaftu kun shawwada warra magaalaa hundan baannu warra xiqqoo gartee dura deemne jedhu baanna akkas nama sossobuu feete jechuudha yeroo dantaa namarraa argattu nama sobdee ogguu dantaa sirraa dhabde sima kana nyaachuu eegalti saree namoo faallaasanii nama eeyti jedhani siti kaati yeroo gartee jirtu ofirraa ariitu bada isii jettee ari'aa ooltu sanuma waliin waan fedhelleetu bilisaan ilhaali namni kun nama kiyyaami jettee siti akka asxaabul kahf وكلبهم صامنهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد أصحاب الكهف ورا قدسين ربي في جج warrasan sareen isaanii gartee eegaadhaa ture waan ajaa'iba rabbiiti sareen nama eedii faayidaa nama qabdi jaani garuu akkasuma faayidaa osuma qabdu faayidaallee ka balleessitu jira sareen ooyiruu namaa eeydu jedha rasuul alayhi salaatu wassalaam ta horii namaa eeydu ooyiruu eeydu ta horii eeydu ta si tajaajiltu rakkoon qabdu sareen ammoo waa takka siin goone nyaatteetuma hogguu bineensi dhufellee gaadaa jala seentu gabbaatee loluu dhiiste eegee marattee gaada jala seentu suni ta akkasii sawaba namarra hir'isti jedha rasuul alayhi salaatu wassalaam galata namarra hir'isti cufa guyyaa keessatti galata namarra hir'isti jechuu isiisan guddisuun hin ta'u sawaba nyaattee sirraa fixxi waan ta'eef ta akkasiin guddisan wanni sareen tuyxee akkam godhama ka durree dhabeene yoo jenne saree waan isiin afaan isiitiin tuyxe qaama isii biraa osoo hin ta'in
afaanii waan isiin gartee arraabde jechuudha taraa torba dhiquu rasuuli alayhi salaatu wassalaam itti nu ajaje taraa torba kana yeroo dhiqan jalqaba dhiqaansa duraa keessatti biyyee godhanii biyyee rigan jechuudha li'annahu jarmii ilmi namaa hin agarre ka yoo meeshaa fudhatanii laanfa malee mul'anne jechuudha akka koronaa vaayirasii kana kan mul'anne yoo meeshaa fudhattee laalte malee jarmii akkanaa dhukkuba kana raamoo akkanaa summii tanaa biyya santu balleessaa jechuudha waan ilmi namaa amma wanni jiru kana rasuulli qaata nazaafa waan jarmiin irra nama seenu duruu jechuudha duruu lafa nuu kaa'e tiiticha keessatti maal nu jedhame keenya alayhi salaatu wassalaam tiiticha kana yeroo inni waan nyaataa keessa bu'e keessa gad dabarsaadha darbaa jedhe maaliif jennaan yoonni dhugaatii keessa seeni jechuudha inni kun goblaa isaa yookaan kooluu isaa takkarraa dawaa qaba takkarraa dhukkuba qaba ta dawaadhaa san ol qabeeti ta dhukkubaa san achi keessa kan naqa summiin akka waan achi keessatti irraa haftuu gartee irraa qoodamtuu fakkaatti waan inni keessa kan naqu san faayidaawwitiif kan naqa beek onnoo qabdu san ammoo ol qabata ta dawaa qabdu san rasuulli waan jedhe keessuma gad dabarsaa jedhe guutuma isaatittu maaliif jennaan koolutaan keessatti waan jarmii koolutaan keessatti inni deemuun san ajjeesu jira jedhe barquturaa rabbii kana hikmaa ajiiba doktorummaa rabbiin qaraasiseefi tanama isaa wali dhiyaatti rabbii doktora godhe nabii keenya alayhi salaatu wassalaam koolutaan keessa waan summii kaan balleessu kaa'eeti koolutaan keessa summii kaa'ee taan keessa ammoo waan summii san haqu kaa'ee jechuudha laaphisii ajaa'iba kanaafuu qaama guutuu keessa gad dabarsan inni ammoo ta dhukkuba gad dabarsaa isin ammoo guutuu gad dabarsaa ta dhukkubni keessa jiru san dhukkubni isii gad dabarfatteessan jechuu ka achi dabarfatteessan ka dawaa qabu kun akka balleessu jechuudha dawaan kun akka waan san haqu jechuudha rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkanatti waan kana nuu kaa'e walumaa galatti sareenii ta guddisuun ta'u jira ta guddisuun hin taane jira qaama isiitirraa waan isiin afaan isiitiin tuyxe taraa torba dhiqanii waan gara biraatiin tuyxe ammoo dhiquudhatti shari'aan nun ajajne masaajida keessa deemtii zamana rasuulaa bishaan itti dhangalaasaa hin jenne zamana durii waan nun je'anii waan sareen gartee qaama isiitiin tuyxe hundaa'u taraa torba bishaan itti dhangalaasaa jedhan itti facaasan jechuudha ni lakkaawan takka lama sadii ani itti facaasan jechuudha akkasii miti itti facaasan jenne dhiqaa jedha rasuulli ammallee waan qaama isiin waan afaan isiitiin tuyxe malee waan qaama biraatiin tuyxe dhiqaa hin jenne jechuudha akkana duuba waa'een gartee sareetii fi adurreedha kana fakkaata. Isumaan qabatee sareen fakkeenyaaf amma namni yoo deddeematu faayoo nama riiqattee amma warri alaa kun fa'aa warri Yahudaa ta'ee Araba ta'ee sareen deddeematanii sareen tun yoo qaamaan fa'aa nama buute takkee nama warra san tajaajilu fa'aa sareen tun yoo itti buute qaamumaan itti buute haara isaanii balleessitii nama itti riiqattisan. Xaaran balleessitu waan afaan isiitiin tuyxe malee dhiquudhatti shari'aan nun ajajne jechuudha qaama isiitii waan isin tuyxe miila isiitiin ka tuyxe eegee isiitiin ka tuyxe jiidha ofirraa qabaattee qabaachuu baattee shari'aan dhiqaadhatti nun ajajne jechuudha hikmaa rabbumaa keessa egaa afaan bika biraatirra maal qaba garaagarummaan isaa qaama kana rabbiin waan adda addaa keessa kaa'emi waan nama ajaa'ibu amma dubartiin lama bikka takka qooshaa yoo qoosheessite yookaan bokoo bukeessite midhaanuma tokko bishaanuma tokkoon sooqidduma tokkoon adda qoodatanii qooshuma bikka takkatti olii naqantan adda qoodatanii tunis kana bukeessite kanas tana bukeessite waan ajaa'ibaa harki intala takka ganama duruu bahee jige qooshaan bukoon jechuudha dhangala'e kataanii akkasumatti rabbiin harka namaa kana keessatti waan uume qaba quduraa rabbi waa ho'isu waa qabbaneessu ammallee ta harka mi'ooytu jira dubartima rabbii nyaata isiin harka isiitiin qabdi mi'eessu ta biroo ammoo wama feetetti soogidduun feetetti sukkaara feetetti maalii feete wanni isin mi'aawu kana rabbiitu ajaa'iba waan namni agarre barga ilmii tana bar waa ittiin dhiyaanne bar wama uutiitu min alcilmi illaa qaliila rabbiin jedhu haa xiqqoo takka kennamtan homaan beeytanii rabbiin nuun jee bar akkasi waa hedduu jira jenna kanaafuu qaama sareedha kana keessaa gara afaanii dhiqaa jettee wanni shari'aan ajajjeef waan keessa ismaatu beekaa
jarmi achi jiru jennaan shari'a beeka. Inshallah hordoftoota sagantaa keenya irraaf qopheeffannee kanumaan raawwanna inshallah. Sagantaa kana kadeema ture kana share gochuudhaan hawaasa bal'aa biraan gahaa inshallah. Haga turbaanitti inshallah sabtiif alhada sa'a akka amma eegallee kanatti haga walitti deebinutti nagaa keessan jiraadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.